Firii daataa yookaan shabakaan tolaa yeroo hunda yookaan neetii jechuun yeroo hundaa serverii kan jijjiiratan jiru. Akkuma kan serverii jijjiiratan jiru kan qotu jirutti kan dhufus jira. Gada Orotoo yeroo onlaayinii irra turetti wanni isiniif dhiyeessu isaa kana ture. Inninis shabakaa bilaashii yookaan firii daataa neetiidha. Kanaafuu hordoftoota kiyya kabajamoo yeroo dheeraadhaaf onlaayinii irraa badullee amma onlaayinii irratti deebi'eetiin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee hordoftoota gada Orotoo jirtu isiniif jechaadha. Warreen neetiin isaaf dalaguutite gada Orotoo jala seentanii arraa booda argachuu hin dandeessan. Gadaa jettanii asirratti yoo niif barreessitan gada Orotoo isiniif dhufu waan ta'eef yeroo duraa irratti ogguu dhuftan subscribe isii jettu sana gootanii mallattoo warra YouTuber taatan ammoo commentii gara jalaatti barreessitanii akkaan deebisee subscribe to my channel and also press this bell icon. Shabakaan kun ni dalagamoo hin dalagu kan jiru YouTube seenne ilaalle viidiyoota garii garagaraa irratti agarsiisan achiin gara barumsaa isin dabarsa. Amma fakkeenyaaf anneet ittiin fayyadamutti jiru eessatti guyyaas gartee isniin akkana of wal jala of gartee warra khamisa jimmata akkana wal jala of taate mana guyyuma jimmata qofaan soo okay amma kana akka dalagu barbaadu TikTok jechuun shabakaan TikTok dalagu jechuun akka jabaa ta'e ni hubatan jechuudha hordoftoota mee isa kanarraa hamtuu hojjeta hamtuu hin hojjenne kan jiru waliin haa ilaallu. Isaan kun application kun ammaan tana deebanii jiran iddoodhaan qotan waan ta'eef kanneen akkanaa kun hundinuu ammaaf fayyadaa jiran. Akkamitti akka isaan dalagan serverii isaanii kam isaan akka jijjiiratan waliin laallataa nu faana tula. Ammaaf kan yeroo ammaatti fayyadaa jiru. Tokkoffaarratti biidii haalaallu biidiin duratti isa darbamu jettanii serverii tana qofa jijjiirtanii serverii tana egaa jijjiirtanii booda akka inni hojjetu hubadhaa jechaadha. Amma fakkeenyaaf isa kana yoo irra gara gubbaatiin gara jalaatiin ammoo kan jiru kan inni argatan jechuudha. Amma mee irra dhaabsee waan hin jiruuf shabakaan duraan yookaan viidiyoon duraan dalagu miidiyaan sooshaal miidiyaan duraan dalagu sun ni dalaga jennee haalaallu. Deebinee TikTok dalagu jechuudha. Akkasuma YouTube's yoo dhufee itti deebinee ilaalle YouTube'n isa kan dalagne isin galchisuuf fedheeti. Maaliif akka confidence itti qabaatan jechuudha. Amma if duuba deebi'ee haalaallu akka reefuutii miti inni maraa jechuudha. Waliif viidiyoo tokko illee dalagu mee dalasiifni haalaallu ammaan tana viidiyuma. Biidiin deenya kana addaan dhaabbata malee duratti illee akka dalagaa jiru ni hubatan jechuudha. Kana mee jijjiirree kanatti oguu jijjiirree dhoofne irratti haalaallu okay amma dalagee akka jiru argitan jechuudha. Okay amma dalagee jira. Mee fakkeenyaaf itti deebinee warra reefuun tana dalaguutti akka ammaan tana dalagu jiru ni argitan jechuudha. Hordoftoonni kabajamoo. Kanaafuu viidiyoo tana hamma xumuraatti hogguu hordoftanii booda subscribe warra gootaniif like share godhuudhaan na jajjabeessuu hin dhabinaa isinin jaa. Ilma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura.